Bakka jirtantti nageenya kenna isin haa ga'u jecha akka molta hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa kan bakka adda addaa teessanii nu hordofaa jirtan nageenya kenna bakka jirtantti isin haa ga'u jecha oduu galgala kanaaf qindeeffadhe isinitti hima oduu waliin kan isin faana turan Misraa Bayyaanii jalqabarratti hangafootaan eegala. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti bakkeewwan balaa lolaatiin saaxilaman 247 ta'an qoratee adda baasuu bulchiinsi magaalichaa ibseeti jira. Magaalaa Bishooftuutti mallaqni sobaa qarshii 83,000 fi 600 shakkamtoota waliin to'atame. Oduu biyya alaatiin Faransaay mootummaa Filisxeen beekamtii akka kennituuf beeksifte. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduuti amma bal'ina oduu keenyaa isinitti hima. Magaalaa Finfinnee keessatti bakkeewwan 247 balaa lolaatiin saaxilamuu mootummaan ibseeti jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bakkeewwan balaa lolaatiin saaxilaman 247 ta'an qoratee adda baasuun bulchiinsi magaalichaa ibseeti jira. Injiinar Wandimuu Seetaa sadarkaa itti aanaa kantiibaa hojii gaggeessaa magaalaa Finfinnee hojii balaa lolaatiin ittisuufis magaalaa Finfinnee keessatti jiru ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kenneeti jira. Injiinar Wandimuun dhiyeenya kana lolaan magaalattii bakka adda addaatti mul'atee ture haala ragaa meteoroloojiin akka eegamus ibseeti jira. Bishaan lolaa Finfinnee naannoo hoteela Giyoonitti dhiyeenya kana mudatee tureen sarara lolaan qophaa'ee cabsee darbuu isaas ibseeti jira. Dabalataanis naannoo Beetalitti lolaan mul'ate sababa sararri lolaa cabbiidhaan cufame ta'us eeruudhaan sunis immoo tarkaanfii hatattamaa fudhatamaa jiraachuus ibsaniiru. Balaa lolaa kanaanis miidhaan namarra ga'ee akka hin jirre kan qabeenya irra ga'e immoo murtaa'aa ta'us ibsaniiti jiru. Magaalaa Finfinnee keessatti bakkeewwan balaa lolaatiin saaxilamoo ta'an adda baafannee jirra kan jedhan immoo Injiinar Wandimuun misooma handaaraa laggeenii otoo hin dabalatiin ijaarsawwan akka ittisa lolaatti tajaajilan bakka 64 ijaaruus ibsaniiti jiru. Dhaabbanni Piraayis Itoophiyaa hojii namoota naannoo balaa lolaatiin saaxilamanii adda baasee irratti hojjetaa akka jirus gabaasaniiti jiru. Faransaay mootummaa Filisxeen beekamtii akka kennituuf beeksifte. Pireezidaantiin Emmanuel Macron barruu fuula feesbuukii isaanii irratti barreessanii yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhufu irratti Filisxeen beekamtii akka kennituuf mirkaneessiteerti. Yeroo kanatti dhimmi ariifachiisaa namoota qulqulluu baraaruu fi waraana Gaazaa xumura jechuunis Macron barreesseera. Baha jiddu galeessaa keessatti nagaa waraanaa galma ga'uufis jecha mootummaa Filisxeen beekamtii kennuufis murteessuu isaa pireezidaantiin himaniiru. Beekamtiin kennamu Faransaay biyyoota dhiibbaa qabdu Awurooppaa keessaa adda duree ta'us himameera. Noorweey, Ayilaandii fi Speen akkasumas biyyoota miseensa gamtoomanii 193 keessaa yoo xiqqaate 142 Filisxeen beekamtii kennuu irratti yookaan immoo kana gochuuf adeemsaa akka jiranis himameera. Israa'el murtee Macron kana cimsee akka mormus ifetti beekseeti jira. Oliyyannaa qeessii balaa dhiyeeffatan irratti manni murtii kenne. Dhaddacha mana murtii waliigalaa jibbaataa tokkoffaa himatamtoota qeessii balaa waliin himataman oliyyannaa malaammaltummaa himatamuu hin qabnu jechuudhaan dhiyeeffatanii fi mormii abbaa kennaa irratti murtii kennuu miidiyaalee biyya keessaa gabaasaniiru. Dhaddachi mana murtii waliigalaa jibbaataa tokkoffaa himatamaa qeessii balaa waliin himatamaa oliyyannaa malaammaltummaa himatamuu hin qabnu jechuudhaan dhiyeeffatan mormii abbaa kennaa irratti murtee kennuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Daayireektara abbaa alangaa ministeera haqaa waggaa tokko dura qeessii balaa mokonnan namoota hojii garaagaraa irratti bobba'an kan himatan keessaa eeramanis Iyyaasuu Indaaloo, Barakat Mulaatuu fi Alamaggan Saamu'eelii fi Abarraa Margaa yakka waliin dha'uu itti yaadamee raawwatan jechuunis himatanii turan. Himata yeroo sana irratti dhiyaateen ajaja sanada kaffaltii barbaachisu otoo hin dhiyeeffatin sanada sobaatiin kaffaltii doolaara biliyoona 6,50 akka raawwatan karaa himatamaa fi tokkoffaa dhiyeessuu isaaniitiin manni murtii federaalaa Lidataa dhaddacha malaammaltummaa sadaffaa dhiyaatanii turan. Magaalaa Bishooftuutti mallaqni sobaa qarshii 83,000 fi 600 shakkamtoota waliin to'atame. Magaalaa Bishooftuu kutaa magaalaa Dibaayyuu aanaa Dakaa Booratti mallaqni sobaa qarshii 83,000 fi 600 shakkamtoota waliin to'atamu waajjirri bulchiinsaa fi nageenya magaalichaa beeksiseera. Itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Abbiyyuu Miratuu akka ibsanitti mallaqni sobaa kun eeruu hawaasaa fi hordofii caasaalee nageenyaatiin taasifameen shakkamtoota waliin to'atamus dubbataniiru.
Mallaqa sobaa qarshii 83,000 fi 600 itti dabaluudhaan qarshii seera qabeessa hojii yakkaaf itti wal fakkeessuuf hawaasa dogongorsiisuuf yaadanii turan qarshii 52,000 shakkamtoota kun qabatanii turan harkaa fi harkatti to'atamus ibsaniiru. Yeroo adda addaatti shakkamtoonni gocha waliin dha'uuf dogongorsuuf akkasumas immoo yeroo raawwatan hawaasni qaamolee nageenyaaf eeruu kennuudhaan yakka ittisuu akka qabanis dhaamaniiti jiru. Poolisiin federaalaa qaamota miidiyaa hawaasaa biyya jeequuf duulan jedhu irratti tarkaanfii akka fudhatu ibse. Poolisiin federaalaa miidiyaa hawaasaa fayyadamuudhaan qaamoleen biyyattii gidduu gala jeequmsaa gochuuf duulan irratti duula sakatta'insa akka gaggeessu tarkaanfii akka fudhatu ibseera. Ibsa isaatiin hojii qaamota jeequmsaa fi badii uumuuf yaalan mara seeraaf dhiyeessuu cimsee akka itti fufus akeekeera. Sakatta'insi bal'aan qaamota farra nageenya irratti xiyyeeffate jedhamee magaalaa Finfinnee fi naannawa isheetti kana malees karaa seensa magaalattii mara irratti kan gaggeeffamu ta'us ibseeti jira. Poolisiin federaalaa kana kan beeksiseef marii karoora nageenya walgahiiwwan idil addunyaa fi kan ardii Afrikaa Finfinneetti gaggeeffamus jedheeti jira. Marii karoora nageenyaa kanarrattis ministeerri raayyaa ittisaa biyyaa poolisii federaalaa, ministeera hajaa alaa Rippaabilikaa Gaardii fi dhaabbata nageenyaa fi odeeffannoo biyyoolessaa irratti kan ba'an bakka buutonni irrattis hirmaatanis jedhaniiru. Ragaan poolisii federaalaa Koomishinii Poolisii Federaalaa Damballash Gabra Mikaa'el ji'a hagayyaa haga fulbaana 30tti walgahiiwwan idil addunyaa fi kan ardii Afrikaa hedduun Finfinneetti gaggeeffamu waan ta'eef tumsi nageenyaa eeguufis bifa qindoominaa ta'een gaggeeffamuu akka qabus dubbataniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmoota tarsiimoo irratti xiyyeeffachuudhaan dinagdee naannichaa jijjiiraa jira jedhan hoogganaan biiroo kominikeeshinii obbo Haayiluu Addunyaa. Obbo Haayiluun Addunyaa karoora xiiqii bara 2018 ilaalchisuudhaan miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa imala badhaadhinaa eegalame milkeessuufis karoora xiiqii qopheessuun xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jira jedhan obbo Haayiluu Addunyaa. Bara 2018 galmoota qonnaa gurguddoo wabii nyaataa mirkaneessuufis ala ergii guddisuufis oomisha alaa galuu kan biyya keessaa bakka buusuufis carraa hojii bal'inaan uumuufis qabama milkeessuufis xiyyeeffannoo ol'aanaa kennamee hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Qonna arfaasaa bara 2017 lafa hektaara miliyoona 1.7 misoomsuufis callaa kuntaala miliyoona 41 argachuuf karoorfame keessaa qonna gannaa bara 2017 lafa hektaara miliyoona 11.8 misoomsuufis callaa kuntaala miliyoona 368 kan eegamu ta'us eeraniiru. Misooma qamadii bonee bara 2018 lafa hektaara miliyoona 4 ol misoomsuufis callaa kuntaala miliyoona 100 fi miliyoona 63 fi 600 kan eegamu ta'us eeraniiru. Qonna naannichaa hirkatummaa roobaa jalaa baasuuf piroojeektii finnaa hojiirra oolchuun daddaminna misooma gammoojjii Oromiyaa ijaarsaa jiraachuus dubbataniiru. Bara baajataa 2018 keessatti piroojeektiin jallisii buuleeyyii 237 ijaaramaa jiran keessaa piroojeektii finnaa 15 dabalatee piroojeektiin 100 fi 63 xumuramuuf karoorfamaa jiras jedhaniiru. Piroojeektiin bishaanii dhugaatii qulqulluu 2,800 fi 26 ijaaraman keessaa piroojeektii 2,602 xumuruun uummata miliyoona 1.6 fayyadamaa taasisaa jiraachuus himaniiru. Hojii barbaaddota miliyoona 2.7 oliif hojii uumuun liqii birrii biliyoona 15.9 kennuuf kan karoorfame yoo ta'us bakka oomishaa fi gurgurtaa lafa hektaara 98 dhiyeessuun sheedii 6,800 fi 18 dabarsuuf xiyyeeffannoo olaanaa kan hojjetamu ta'us himaniiru. Piroojeektiin investimentii 10,000 fi 500 kaapitaala birrii biliyoona 200 argamsiisan ni simatamus jedhaniiru. Kanaanis carraan hojii namoota biliyoona 1 fi kan uumamu ta'us eeraniiru. Manneen barnootaa bu'uura boruu 2,853 mana jireenyaa barsiisota 30,444 mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa 170 mana barnootaa sadarkaa lammaffaa 22 humna waloo fi baajata mootummaan kan ijaaramu ta'us dhaamaniiru. Dhaqqabummaan tajaajila fayyaa fooyyessuuf barattoota darbanitti hojiiwwan eegalaman cimsuun kan hojjetamu ta'us ibsameera. Bu'uuruma kana miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa miliyoona 31.5 ol guddisuufis kan hojjetamu ta'us akkasumas immoo du'aatii haadholii daa'immanii fi xiqqeessuu ittisaa fi to'annoo dhukkuboota irratti xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'us ibsaniiru. Galii birrii biliyoona 200 fi biliyoona 83 ol walitti qabuuf karoorfannee jiras jedhaniiru.